Abbaa Tamaam nu eegaa. Abbaa Tamaam. Ilaa buna geera wamtadda godhu hamma lafaatti godhate laa kunola. Kanaan qofa beekna duraan buna. Jechuun iccitii kana akka nutti himtamu barbaanna. Geera injirra dammo biyya abbaa oomaa haalaa geeraa jira. Akkuma waadaa sinii galle Abbaa Tamaam geera hin dhaqaanu agarsiisaa warri jettani kunoo geera hin danneen. Manninni kuni waajjira bulchiinsa aanaa geeraati. Isaan kun immoo bulchaa aanaa geeraati obbo Maammaddeen jedhamu. Namni jaallata hojii bareedaa hojjetaa jiru jabaadhaa jennaanii rabbi bakka guddaadhaan isaan dhaga'u. Waan geera hin qabdu misooma baadiyyaaf magaalaa qabeenya uumamaati waadanuu qabdii jedhan meemmoo naannoomne ilaali. Lamni geera ini dammaan beeka. Anaa dhufu bakka nagaan dhuftani si jaallannaa. Abdii Geetaachoo si jaallannaa bakkitti argamnu kilaastara Ganjii Caallaa qonnaan bulaadhaan oomishame buna hektaara 85 irratti piroojeektii ammayyaa ta'een kanuma akka amma argaa jirtanu kana buna kan keenya bosona keessaa baafnee dirreetti galchuudhaa qabna. Bunni yeroo hunda bosona taa'uudhaan qabu qulqullina isaa eegnee qulqullinni immoo gatiidha jennee xiyyeeffannaa guddaadhaan kan hojjetamee fi kan amma obbo Abbaa Tamaam daawwataa jiran kun buna beekamaa kilaastara beekamaa Ganjii Caallaa qonnaan bultoota naannoo 80tiin oomishame hektaara 90 wayi kan ga'u waliigala kan amma milkaa'ee ga'ee jiru hektaara 85dha. Bunni kun fakkeenyummaa olaanaa kan qabuu fi kan irraa baratamuu qabudha. Isa isaan daawwachiisaa irraa bakka daawwannaa qabeenya uumamaa misooma magaalaa baadiyyaa waadanuu tas keessa jira kan dhokatee jiru. Ilaa jiru mee dhugaa ta'uu nabu mee kottaasi nammallee. Rabbii jedhaati ilaa kuno asii kaasee otuu godhatu kunoo la hamma lafaatti godhatu. Mee kottaa ilaala. Gaaffii keessaniif guddaa galatoomaa jecha bunni kanaan dura kan beekamu laga keessatti. Buna yeroo hunda laga keessatti uumaan biqile baggajjeessa naqoon fayyadamnu buna laga keessaa ol baafnee maasaa irratti lafa dhaabuu qabna waan jedhuun dirree dhaabbatee. Lafti kun waggaa 5 dura dirree jechuudha. Dirree kubbaan taphatamuudha jechuudha. Itti yaadamee dirree keessatti kan dhaabbate kan ta'eedhaa fi deeggarsa mootummaatiin sanyii bunaa asirra jiru biraandiin isaa koofii arabiikaadha. Geera irraa fakkeenya fudhadhaati akka kanatti oomisha. Isaan kun bulchaa aanaa Geeraatti.
Ana Geeraa magaalaa Jiiraarraa kiiloomeetira tokkitti magaatee argamtu. Maal jedhama maqaan isaa? Kaafatee dheedaa jedhama. Gara gadii sanatti kan biraa qabaa jedhan. Inni immoo holqa qaba jennaanii sodaate. Utaallee keessa buunuun hin jiru. Laajaa wachiisaa kunoo laatiin baddaa kana gadi ilaalaa Kun qe'ee dammaati ijoollee. Geeraan dammumaan beekamti kun damma isa kan ammayyaati jedhani. Inni kana dammoo kariyoora qararoora lookoora ambabbeessarra jira jedhani. Yeroo waan Geeraa koo dambi biraa nafu. Fudhanneerra oromeeffanneerra hojjefataa jirra keenya. Karaa ammayyaa tayyiti hambi karaa malaa. Abbaa Tamaam nu eegaa. Abbaa Tamaam. Abbaa Tamaam. Bakka keessa badaa jiru. Namni geera inni dhufe utuu damma nyaatiin hin galu nuun jedhanii kunoo jarri keenya dammi dhufaa jira qaallittiitu mana keessaa boosettiidha harkifataa jirti malee dhufaa jira obsaa. Gorora coccobsee maal jabaadhaa kan ture. Dammatti kananis abdiin geetaachoos hin jaallanna. Abdii moo eegaa fuudhee ta warra kootii galcha hidhee dikka boorsaa kaadhaaba. Kan jennuuf sababaani Geeraani biyya dammaati waan jennuuf sababaani. Aadaa keenyaan immoo asheenni kennama waan ta'eef qabatamaa aanaa keenyaatiin namni durii na dhufe mushaffanaa keessa waa hiikaama amma immoo Abbaa Tamaam damma kana kennaa kabajaa ulfina isaanis akka damma kana mi'a waan ta'eef akka aanaatti isaanii kenneerraa Galatooma. waan ta'eef dammi san barbaachisu Geeraa keessatti biraandii mataa isaa qaba isaaniifis Ciisi. Bootoo kana keessan ciisaan kun. Isee geera hin naqanii geeraanii takka otu asheeta nama nyaachisi nama galchu jedhanii nu nyaachisanii ka'anii isii kana Abbaa Tamaam ganama gisee ciisichaa kaatan isii kana arraabaa jedhanii damma nuu kennan bulchaanaa. Bulchaa baay'ee galateeffannaa. Hunduma keessanuu sin galateeffannaa. Mallee geeraadhuma keessa jirra. Mee ammas immoo bakka saayitii bakka oomisha bunaa tokko dhannee ilaallee sin daawwachiifne. Isa labbaa bachaati masjiidadha maznaanyaadha magaazinadha. Yeroo miidhamu standaardii garaagaraa eeggatu namni miidhamee qabeenya eeggatu kalaayaa fudhatee galaa. Abbaa Tamaam Teknooloojiin jechuudha akka kana. Egaa Daadha, mee ijoollee ilaalaa. Bunna bareeda wanta. Akka kan. Egaa bunni kana booddee ni surraa'eera. Mee ilaalaa rakkoo jiraati. Bunni akka kana bareeda. Buna Geeraatti. Gurraatti itti namaa isa bu'u. Sekolah. Nanti tahu Gaafa gaa'ela rakku buna qabatee rakka jechuudha. Hanga danda'amaatti ofii keenya lafa bullee bunni sireerra buluu danda'uudha qaba. Geeraan Finfinnee qofa bituun taane Saawudiidhaafis buna ergaa jirti. Ameerikaadhaafis buna ergaa jirti. Yuurooppiifis buna ergaa jirti waan ta'eedhaaf wal taanee biyya keenya hamisoomsinu waan jedhu qaba. Jenne Geeraa keessa jirra ammallee baane Geeraa hin keessaa. Sila buna godhatee jiru isin daawwachiifneef. Amma immoo firiin bunichaa maal fakkaataa isin daawwachiisaa jirra. Wannaan keenya hadha Geeraa keessatti goone kana fakkaata. Isaan bulchaa aanaa Geeraati bakka qabeenya uumamaa bakka oomisha garaagaraa deemanii nu wajjin nu daawwachiisaniiru akkuma aanolee kaanii. Geeraa keessatti waan aanaa kaan ittiin argine waan danuu argineera. Aanaa kanarra deemnee gisee bakka garaagaraa daawwannee viidiyoo isaa gadhiifnu aanolee muuxannoo walirraa fudhatu. Mee gurbattiin kun asis fuudha barbaaddi waan haajomte isinitti ta'e.
akkuma Abbaa Tamaam Abbaa Bogimoo kaasan jechuudha. Abbootii qabeenyaa buna jiidhaa qofa muluksan faabrikaa 72 kan buna gogaa immoo gara 10tti siqu bakka kanatti akka jiru odeeffannee jirra. Kana malees immoo gara dinqiin jechuun naannoon kun qabdu keessaa tokko furdisa looniitiin baay'ee beekamaadha. Sangoonni asii bahani gabaa wayii jira. Gabichi Dustaa jedhama. Dustaan immoo akka godina Jimmaatti gabaa tokkoffaadha. Akka naannoo Oromiyaatti immoo gabaa guddaa lamaffaadha jechuudha. Asii yoo xiqqaate sangaa konkolaataa 200 oltu torbeedhaan guyyaa kamisaa bakka kanaa fe'amee deema jechuudha. Warra qaqqaalii dhufanii daawwatan immoo baay'ee isin jaallannaa, isinii hin boonnaa, isinii waliin jirra. Boris har'as warri hordofaa jirtan immoo geeraa kottaa daawwadhaa, harka wal qabannee wal taane misooma magaalaatti baadiyyaatti dargaggeessa abbootiin qabeenyaa waliin dinagdee biyya kanaa ijaaruun jedha. Ulfaadha galatoomuu.